Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Jaallatamtoota maatii Waaqayyoo, ijoollota haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamii, biyya keessa biyya alaa kan jirtan hundumti keessan nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Baga ifa dhalachuu Gooftaa keenya Fayyisaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos kan bara 2018 yaadannoo isaatiin hunduma keessan hunduma keenyaa ittiin nu ga'e. Wangeela Gooftaa keenya Fayyisaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos qulqulluun Luqaas kan barreessee boqonnaa 2 lakkoofsa 10 bu'uura godhachuudhaan ayyaana guddichaa dhalachuu Gooftaa keenya Fayyisaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos ilaalchisee barumsa gabaabaa walii wajjiniin barannaa. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Innis akkana jedha: gammachuu guddaa isinittan himoo jedha. Jecha kana kan dubbate ergamaa Waaqayyooti. Kan inni itti dubbate immoo yeroodhaaf warra beeylada tiksan tiksoota gaafa ta'anii, jechi kun garuu kan hunduma keenyaati. Gammachuu guddaa kan jedhame dhalachuu Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoosidha. Gammachuu baay'een biyya lafaa kana keessa, addunyaa kana keessa jiraachuu ni danda'a. Garuu gammachuun jireenya of keessaa qabu, gammachuun fayyina of keessaa qabu, gammachuun abdii of keessaa qabu, gammachuun du'aa ka'umsa of keessaa qabu, gammachuun fayyina of keessaa qabu, gammachuu dhalachuu Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoosidha. Guyyaa inni dhalate kana uumamni hundumtuu kan itti gammaduudha. Dhala namaas ta'ee ergamoota Waaqayyoos ta'ee jechuudha. Guyyaan kuni gammachuu uumama hundumaati. Dhalli namaa gammachuu dhabee gammachuunsaa seexanaan jalaa fudhatamee waggaa 5,500 guutuu dhiphachaa, rakkachaa, gidirfamaa, boo'aa, wawwaachaa tureera. Gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos garuu galanni ulfinni teessoo isaa irratti bara baraan isaaf haa ta'uutii yeroo inni dhalatu immoo gammachuun isaan jalaa fudhatamee ture. Jireenyi isaanii gaddaan uwwifamee ture. Jireenyi isaanii boo'ichaan uwwifamee ture. Jireenyi isaanii dhiphinaaf gadadoo adda addaatiin uwwifamee ture. Dhalachuu Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoosiin gammachuudhaa fi fayyinaa fi jireenyatti jijjiiramee jira. Dhalachuu Gooftaa keenya Fayyisaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos ilaalchisuudhaan bal'inaan barreessitoota wangeelaa barreessan keessaa qulqulluu Maatiyoosii fi qulqulluu Luqaasidha. Qulqulluun Maariqoosii fi qulqulluun Yohaannis immoo akkaataa garagaraattis dhalachuu Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos dubbatanii jiru. Nuti wangeela Gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos qulqulluun Luqaas kan barreesse boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasnee kan jiru jecha Waaqayyo kana walii wajjiniin ilaalla. Innis akkana jedha: yeroo sanatti mootummaan warra Roomaa keessa kan jiraatan hundinuu akka caafamaniif Awugusxoos mooticha biraa abboommiin ba'ee jedha. Caafamuun namaa kun isa jalqabaa ture. Innis bara Qerenewoos Sooriyaatti abbaa biyyaa turetti ta'e. Kanaaf namni hundinuu adduma addaan of caafsisuudhaaf gara mandara kutaa biyya itti dhalatee ni dhaqa ture jedha. Yoosef sanyii mooticha Daawit keessaa waan tureef Galiilaadhaa mandara Naazreetii ba'ee Yihuudaa keessaa Beetlehem mandara Daawit ga'e. Kaadhima isaa Maariyaamii wajjin caafamuudhaaf dhaqe. Isheen immoo ulfa turte jedha. Qulqulleettiin haati keenya dubaroon Maariyaamiin kaadhima ishee jechuunis kan ishee eegu qulqulluu maanguddicha Yoosefii wajjin caafamuudhaaf isheenis gara magaalaa Daawit kaadhima ishee kana wajjin
jechuunis qulqulluu Yoosefii wajjin yegguu deemtu eebbi ishee hunduma keenyarra oolee buluutii isheen ulfa turte jedha. Dubaroon Maariyaamiin ulfa turte jedha. Kan isheen ulfoofte kun immoo qulqulluu Gabri'eeliin akkuma dubbate jecha Waaqayyooti. Baraa hanga baraatti kan jiraatu, alfaaf omeegaa kan ta'e, jalqabaaf xumura kan ta'e, qaama sadan keessaa qaama tokko kan ta'e, abbaadhaafis jecha, hafuura qulqulluufis jecha kan ta'e, jecha dhugaa jiraataa kan ta'e, qaama sadan keessaa tokko ilmadha. Qulqulluu Gabri'eeliin akkuma dubbate sadan qulqulluu keessaa qulqulluu isa tokko hin deessa akkuma jedheeni jechuudha. Sanyii dhiiraa malee deessee, sanyii dhiiraa malee ulfoofte, sanyii dhiiraa malee jechi abbaa gadameessa ishee keessatti nama ta'e waan ta'eef. Yeroo lakkaamuudhaaf gara biyyatti dhalatanii kana deemanii karaa Yoosef qulqulleettiin haati Waaqayyoo dubaroon Maariyaamiin yeroo kana ulfa turtee jedheetu dubbata kitaabni qulqulluu. Ulfa turtee jedheetu nutti hima. Ittaansee akkana jedha. Beetlehem utuu jiranis yeroon Maariyaam itti deessu ga'e, hangafa ilma ishee deessee, lafa bultii kara deemtuuti iddoo hin arganne waan turaniif wayyaa itti martee sireen horiin keessaa nyaaturra ciibsitee jedha. Beetlehem gaafa ga'an isaan biyyattii sanaaf bakka ciisan, bakka keessa bulan, godoollee, mana xiqqoollee hin arganne. Kanaaf iyyuu qulqulleettiin haati Waaqayyoo dubaroon Maariyaamiin ilma ishee kana bakka itti deessu waan dhabdeef, bakka itti hiikamtus waan dhabdeefi Beetlehem keessa kan jiru mooraa loonii keessatti hangafa ilma ishee kana hin deessee jedha. Mooraa loonii keessatti hangafa ilma ishee kana hin deessee jedha. Qulqulleettiin haati Waaqayyoo dubaroon Maariyaamiin bakka itti ilma ishee deessu dhabde. Dubartii ulfaatiif kabajatu kennama ture. Dubartii ulfaatii fi safeeffannaatu laatama ture. Isheen garuu isa samii kanaaf lafa kana uume gadameessa isheetti baatteetu lafatti deessu garuu hin dhabde. Obboleeyyan koo kutaa kanarraa waan hedduu barachuu dandeenya. Dubaroon Maariyaamiin akka isheen laphee keessan keessa hin seenne, akka isheen laphee keessan keessa hin jiraanne gochuun ilma ishee ari'achuudha. Qulqulleettii dubaroo Maariyaamiin akka isheen mana keessan keessa hin seenne taasisuun isa Beetlehemitti mooraa looniitti dhalate Kiristoosiin isa ari'achuudha. Dubaroo Maariyaamii gara ofiitti yoo furannee keessa ishee kan jiru immoo ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosi. Ishee irraa kan nama ta'e, gad of deebisuudhaan isa nu fayyise. Addunyaan har'aa bara kanaan wal fakkaata. Hundumti namaa haadha Waaqayyoo kan taate qulqulleettii dubaroo Maariyaamii kana hin godaansisa. Laphee isaa keessaa ari'a. Gaafa kana garuu Kiristoosiin akka ari'aa jiru, Kiristoosiin ofirraa fageessaa akka jiru hin hubatu. Lafatti ilma ishee deessu dhabdee jedha. Kanaafiyyuu mooraa loonii keessatti deesseetu hangafa hangafootaa isa ta'e, dursaa dursootaa isa ta'e, qoricha keenya Iyesuus Kiristoosiin kan loon irraa nyaatan keessa uffataan martee achi keessa ciibsitee jedha kitaabni qulqulluun. Tiksoonni immoo wanta mooraa loonii isaanii keessatti ta'e kana hin hubanne turan. Kitaabni qulqulluun akkana jedha. Tiksoonni tokko tokko immoo naanna'aa sana bakkeetti halkan darabeedhaan dammaqanii hoolota isaanii ni eegu turanii jedha. Ergamaan Waaqayyoo dingata isaan dura dhaabbatee ifni surraa gooftichaas naannoo isaaniitti ibse. Kana irratti isaan na'anii guddaa sodaatanii jedha.
Utuu isaan darabeedhaan tiksoonni ka'anii hoolota isaanii bushaayee isaanii kana utuma isaan tiksatanii ilaallatanii akka tasaa ifni naannoo isaaniitti ba'ee jedha. Ifni kuni ifa caaluudha. Ifni kun ifa jireenya kennuudha. Ifni kun ifa du'a dabarseedha. Ifni kun gammachuu dhugaa kan of keessaa qabuudha. Ifni kunis fayyisaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos qulqulleettii dubaroo Maariyaam irraa isa dhalateedha jechuudha. Akka tasaa tiksoota kanatti ifni isaanitti mul'ate, ifni guddaan isaanitti mul'ate jedha. Dhalachuu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin dukkanni ni dhabame, ifni addunyaarra goote. Qulqulluun Isaayyaas raajii isaa boqonnaa 9 irratti akkana jedhee dubbate. Sabni gaaddidduu du'aatii fi du'a jala adeemaa ture, amma garuu ifni guddaan isaaf ba'ee. Dukkana keessa sabni adeemaa ture, amma garuu ifa guddaa argee. Du'a jala sabni adeemaa ture, amma garuu jireenya argee jedhetu dubbata. Ifni kuni ifa jireenya of keessaa qabuudha. Ifni kuni ifa du'a balleessuudha. Ifni kuni ifa dukkana baraa hanga baraatti dhabamsiisuudha. Ifni kun ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos isa nuuf jedhee dhalateedha. Galanni ulfinni bara baraan isaaf haa ta'u. Ifni yeroos tiksootatti mul'ate har'as tokkoon keenyatti haa mul'atu. Dukkana keessaa baanee jireenya akka argannuuf, du'a keessaa baanee dukkana keessaa baanee ifa akka argannuuf, du'a keessaa baanee jireenya akka argannuuf, Waaqa tolfamaa keessaa baanee isa qulqulluu Waaqa keenya waaqessuu akka dandeenyutti ifni kun gara laphee keenyaatti nuuf mul'atu. Ifni kun gara jireenya keenyaa nuuf dhufu. Ifa guddaatu gara isaanii dhaqee jira. Ifa guddaatu gara isaanii dhufeedha. Hinnaani. Tiksitoonni kana gaafa argan hinnaani. Ergamaan Waaqayyoo naannoo sana buufatee akkana isaaniin jedhe. Hin sodaatinaa. Kunoo ani misiraachoo gammachuu guddaa isinitti himaa jedhe. Baga gammaddan kan jennu dhalachuu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin gammachuun jalaan fudhatamne waan arganneefidha. Gammachuun nuti har'a gammannu gammachuun jalaan fudhatamneedha. Nyaanne yoo dhugne yoo quufne gaafa deebinee beelofnu hin gaddina. Yoo uffanne uffatni sun gaafa nurraa ciccitu deebinee gaddina. Qabeenyas yoo qabaanne qabeenyi sun deebi'ee gaafa dhumu hin gaddina. Fayyaas yoo qabaanne fayyaan sun immoo deebi'ee gaafa badu hin gaddina. Kiristoos garuu gammachuu nama jalaa hin fudhatamneedha. Gammachuun keenya sada qulqulluun Phaawulos akkana jechuudhaan dubbata. Yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa. Irra deebi'een isiniin jedhaatii gooftaatti gammadaayii jedheetu dubbata. Inni irra nuuf dhalate obboleeyyan koo gammachuu keenyadha. Gammachuu keenya isa dhugaa. Gammachuu keenya isa gadda of keessaa hin qabne isadha. Isatti gammadaayii jedha qulqulluun Phaawulos. Ergamaan Waaqayyoo kunis maal jedhee gammachuu guddaa misiraachoo gammachuu guddaan isinitti himaa. Ifni naannoo keessanitti ife kun gammachuu isinii fidee dhufee misiraachoo isinii fidee dhufee jedheetu dubbate. Kunis immoo jedhe qulqulluun ergamaan Waaqayyoo kunis immoo saba hundumaatiif kan ta'uudha. Gammachuun nama tokko nama hundumaaf hin ta'u. Gammachuun nama tokko nama hundumaaf hin ta'u. Kiristoos gara biyya lafaatti dhufee dhalachuun isaa garuu hundumaaf gammachuu. Hundumaaf gammachuu. Gammachuu kanan dhabinaa obboleeyyan ko. Kan irraa fagaattan gara gammachuu kanaatti kottaa. Kan irraa godaattan gara gammachuu kanaatti deebi'aa. Kiristoos dhalachuun gammachuu nama hundumaati. Qooqaan naman qoodu, biyyaan naman qoodu, bifaan naman qoodu, hundumaaf gammachuudha dhalachuun gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos. Ergamaan Waaqayyoo akkana jedhe kaa. Gammachuu kun immoo hundumaaf ta'a jedhe. Nama hundumaa kan gammachiisu isa malee hin jiru. Nama hundumaaf jireenya kan kennu, nama hundumaa qixa tokkoon kan ilaalu isa malee hin jiru. Ittaansee akkana jechuudhaan kan inni dubbate. Har'aa mandara Daawititti
fayyisaan isiniif dhalateera. Inni immoo Kiristoos gooftichaa jedheetu dubbate. Gammachuun kun immoo maalidha? Fayyisaadha. Fayyisaan kun immoo eenyudha? Kiristoos gooftichaa jedheetu dubbate. Galanni ulfinni Kiristoos gooftichaaf haa ta'u. Gammachuun hundumaaf ta'u kuni fayyina. Gammachuun saba hundumaaf ta'u kun fayyina. Fayyinni kun immoo Iyesuus Kiristoos gooftaa fi tiksee lubbuu keenyaati. Hin irraanfatinaa obboleeyyan ko. Gammachuun saba hundumaaf ta'u inni fayyinadha. Gammachuu saba hundumaaf ta'udha. Fayyinichis immoo Iyesuus Kiristoosi. Jireenyi keenya isa, ifti keenya isa, du'aa ka'umsi keenya isa, lammaffaa dhalachuun keenya isa. Addunyaa kana keessatti ifni keenya hin dhaamne, ibsaan keenya boba'u isadha. Dukkana keenya kan ibsu isadha. Gammachuun kun immoo hundumaaf ta'a. Innis fayyinadha. Fayyinni kunis immoo gooftaa Iyesuus Kiristoosi, Kiristoos gooftichaa jedheetu dubbate. Mallattoon isaa immoo kanadha. Mucaa wayyaan itti maramee siree horiin keessaa nyaaturra ciisu hin argattu isaaniin jedhe. Addaami qullaa ta'eetu fooliin isaa jijjiiramee ayyaanni Waaqayyoo irraa ka'ee uffannaan isaa jijjiiramee gannata kan jedhamtu kan urgooftu keessaa ba'ee Waaqa hundumaa danda'u irraas gargar ba'ee bakkeetti gatamee ture. Addaamiin isa bakkeetti gatame kana gara jireenyaatti deebisuudhaaf galanni bara baraan isaaf haa ta'uuti. Qullaa ta'ee uffataan maramee bakka fooliin isaa badaa mooraa loonii keessatti dhaqee dhalate. Addaam isa qullaa ta'e qullummaa isaa hambisuudhaaf mooraa loonii keessatti dhalate. Qullaa isaas ta'ee uffataanis marame. Addaam isa fooliin isaa bade, fooliin isaa akka urgaa'uuf ofii isaatii lafa fooliin badaa beelladoonni keessatti nyaatan, keessatti dhugan, bobbaa isaanii keessatti ba'an achi keessatti dhalate. Kana hundumaa kan inni godheef Addaamiin gara jireenyaatti fiduudhaaf, jireenya Addaamiin urgeessuudhaaf, Addaamiin ayyaana isaa itti uwwisuudhaaf ofii isaatii carqiidhaan uwwifame, uffataan uwwifame. Addaam isa qullaa ta'etti ayyaana isaa itti uwwisuudhaaf ofii isaatii uffataan uwwifame. Kun mallattoo isiniif ta'a jedheen ergamaan Waaqayyoo tiksoota kanaan. Kun mallattoo isinii ta'a. Daa'imni uffataan maramee mooraa loonii keessa ciisu yogguu argattan inni fayyinadha. Inni qorichadha. Inni ifadha. Inni jireenyadha. Inni du'aa ka'umsadha. Inni karaadha jedheen ergamaan Waaqayyoo. Kun mallattoo isiniif ta'a jedheen. Ayyaanni guddaan innarraa ayyaana fayyina keenyaati. Ayyaana jireenya keenyaati. Ayyaana nuti itti dhalannedha. Nuyi isa ta'uu gaafa dadhabnu inni nu ta'ee gara keenya dhufe. Akka nuti dhalannuufis nu ta'ee dhalate. Tiksoonni kana gaafa dhaga'anii lapheen isaanii gammachuu guutuu akka argatu shakkiin qabu. Ergamaan Waaqayyoo kun tokkicha ta'ee utuu jiru isaa wajjin garuu jedha kutata ergamoota Waaqayyoo keessaa baay'een ergamaa kanaa wajjin turanii jedha. Raayyaa isaa wajjin jira ergamaan kun. Dhalachuu isaatti kan gammadan, dhalachuu isaatti fayyina dhala namootaatiif kan labsan ergamoota Waaqayyooti. Raayyaa isaa wajjin ture jedha. Akkana jedhaniis Waaqayyoon galateeffatan ergamoonni kun. Waaqayyoof galanni samii irratti haa ta'u. Waaqayyoodhaaf galanni samii irratti haa ta'u. Nagaanis gammachuunis dhala namaatiif lafa irratti jedhaniitu dubbatan. Waaqayyoof galanni samii irratti haa ta'u jedhan. Inni moofaadhaan yookiin uffataan maramee
mooraa loonii keessa ciise kun abbaa isaarraa gonkumaatu gargar hin bahin gara biyya lafaa dhufuusaa ol jedhanii mirga abbaa isaatti gaafa argani galanni waaqayyoodhaaf samii irratti haa ta'uu jedhan. Abbaa isaarraa utuu gargar hin bahin gara biyya lafaa dhufe waan ta'eef. Yeroo mooraa loonii keessa ilaalan immoo uffataan maramee daa'ima ta'ee mooraa loonii keessa ciisee jira. Nagaan gammachuun immoo dhala namaatiif jedhan. Nagaanis isa, gammachuunis isa. Nagaa isaarraa nagaa nuuf kenna, gammachuu isaarraa gammachuu nuuf kenna. Jedhaniitu Waaqayyoon galateeffatan. Ergamoonni Waaqayyoo isaan biraa deebi'anii gara samiitti erga ol ba'anii tiksoonni kottaa Beetlehemiin dhaqnaa dubbii achitti ta'e Waaqayyo nutti beeksise kanas in ilaallaa waliin jedhan. Ariifachaa yommuu dhaqan Maariyaamii fi Yoosefiin mucicha siree horiin keessaa nyaatu irra ciise argatan. Tiksoonni sun mucicha yommuu argan waan ergamoonni Waaqayyoo waa'ee isaaf isaanitti himan hundumaa mul'isan. Warri dhaga'an hundinuu immoo waan tiksoonni isaanitti himanitti baay'ee dinqifatan. Maariyaam garuu dubbii kana hundumaa garaatti qabattee itti yaaddi turte. Tiksoonni sun isa ergamoonni Waaqayyoo itti himan hundumaa dhaga'anii akkuma itti dubbatametti ija isaaniitiin waan arganiif Waaqayyoof qubaa dhiyeessan galateeffachaas gara iddoo isaaniitti deebi'anii jedha. Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Tiksoonni jecha ergamaa kanaa dhaga'anii gara mooraa loonii keessa gaafa seenan haati Waaqayyoo qulqulleettii dubaroo Maariyaamiin akkuma kanaa maanguddichi Yoosef galanni ulfinni teessoo isaa irratti bara baraan isaaf haa ta'uuti. Qorichi keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos mooraa loonii keessa uffataan maramee wanta horiin irraa nyaatan sanarra ciisee isaa jiru argan. Galanni bara baraan isaaf haa ta'uuti. Akkuma ergamaan Waaqayyoo isaanitti hime argan. Gaafa kana Waaqayyoof galata galchanii jedha. Guyyaan irraa guyyaa galataati. Guyyaa nuti galata Waaqayyoodhaaf galchinu. Akka ergamoota Waaqayyoo akka tiksootaa sana guyyaa nuti galata Waaqayyoodhaaf galchinudha guyyaan irraa. Guyyaa ililleeti guyyaan irraa. Guyyaa nuyi gammachuu kanaaf galata dhiyeessinudha guyyaan irraa. Akka ergamoota Waaqayyoo sana. Akka tiksootaa sana. Inni mooraa loonii keessatti dhalate, inni Beetlehemitti dhalate har'a laphee kootiif laphee keessan keessatti dhalachuutu irra jira. Gaafa sanadha gammachuun keenya gammachuu dhugaa kan ta'u. Gaafa sanadha jireenyi keenya jireenya dhugaa kan ta'u. Gaafa sanadha dukkana keessaa gara ifaatti, du'a keessaatti gara jireenyaatti deebine kan jennu gaafa sanadha. Mee obboleeyyan koo isin gaafadha. Dubaroon Maariyaamiin haati Waaqayyoo bakka ilma isheetti deessu dhabdee mooraa loonii keessatti ol galtee jedha kitaabni qulqulluun. Har'a immoo laphee keenya keessaa ari'aa jirra immoo laphee keenyatti simachaa jirra. Dhalachuu gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos akkaataa nuti itti ayyaaneffannu, akkaataa nuti itti kabajannu laphee keenya keessatti mallattaa'ee jira. Laphee keenya keessatti dhuguma dhalateera. Laphee keenya keessatti ni dhalateera taanaan laphee keenya keessa jaalala jira. Nagaatu jira. Gammachuutu jira. Obboleessa ofiif obboleettii ofiif yaaduutu jira. Waaqayyotti amanuu jira. Waaqa tolfamaarraa deebi'uu jira. Hojii dukkanaa hojii seexanaarraa fagaachuu jira. Wanta Waaqayyoon gammachiisu qofa hojjechuutu jira. Yoo kam ta'e yoo Kiristoos dhuguma laphee keenya keessatti dhalateera ta'e. Gammachuu kana qabaachuutu sinirra jira. Gammachuu kanaan deddeebi'uutu sinirra jira. Kiristaanummaan gammachuu hin jijjiiramne of keessaa qaba. Gammachuun kan biroon hin jijjiiramu. Kiristaanummaan gammachuu hin jijjiiramne of keessaa qaba. Gammachuun kun immoo iccitiidha. Iccitiin kunis immoo qoricha keenya Yesuus Kiristoosidha. Kakuu moofaatti waa'een isaa hedduu dubbatameera. Kakuu haaraatti immoo inni waa'een isaa hedduu dubbatame kakuu moofaatti kakuu haaraatti dhufee nama ta'ee gammachuu kana ija keenyaan argine. Gammachuu kana harka keenyaan qaqqabanne. Gammachuu kana wajjin nyaannee dhugne. Gammachuun keenya kun Kiristoos Yesuus. Hundumaaf isa ta'uudha. Kottaa nusi akka tiksootaa akka raayyaa ergamoota sanaa Waaqayyoof galata galchina akkana jechaa
galanni waaqayyoof samii irratti haa ta'u. Dhala namaatiif nagaaf gammachuun lafarratti jennee akka tiksootaa akka raayyaa ergamootaa bakka gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos itti dhalatetti argamanii galateeffatan taana. Gammachuu hundumaati kun. Ayyaana kana ayyaana gaarii nuuf taasisu. Ayyaana gammachuu nuuf taasisu. Ayyaana jaalalaa nuuf taasisu. Ayyaana biyyi keenya nagaatti argattu nuuf taasisu. Ayyaana hojjennee itti argannu. Ayyaana gammachuu guddaatti qabaannu waaqayyo hunduma keenyaaf nuuf taasisu. Gammachuu guddaa jedha kitaabni qulqulluun. Gammachuu guddaa jedha. Gammachuu guddaan keenya dhalachuu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Inni gammachuu keenya isa guddaadha. Gammachuu caaluudha inni. Dhalachuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gammachuu hundumaarra kan caaluudha. Gammachuu dhumti sun immoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Ayyaanni kun ayyaana gammachuu nuuf ta'u, ayyaana jaalalaa nuuf ta'u, ayyaana nageenyaa nuuf ta'u, kan dhukkubsatan kan itti fayyan, kan dhaban kan itti argatan, kan gaddan kan itti gammadan, kan qe'ee isaaniirraa godaanan qe'ee isaaniitti kan itti deebi'an. Gammachuu hin dhumne, gammachuu isa dhugaa sana kan itti argannu waaqayyo hunduma keenyaaf nuuf taasisu. Kadhannaan qulqulleettii haadha keenya dubaroo Maariyaamii, eegumsi ergamoota waaqayyoo, kadhannaan qulqullootaaf wareegamtootaa hunduma keenyaa wajjiniin haa ta'u. Galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen.